rakkoon fayyaa dhiibbaa pilaastikaan dhufu bara 2040tti dachaan akka dabalu qorannoon ifoomse. Isin ofii hariiroo pilaastika waliin qabdan akkamitti ibsitu? Pilaastikiin jireenya dhala namaa waliin hidhata guddaa qaba. Waan bitamu akkaataa itti jiraatan keessatti pilaastikiin bakka hundatti argama. Ta'us garuu faayidaa caalaa dhiibbaa hamaa fayyaa namarratti geessisa jedha qorannoon. Akka qorannoon Medical Journal Lancet Study jedhutti akkaataa oomishaa fi gatamuu pilaastikaa amma irra jiru itti fufataanaan miidhaan gama kanaan dhufu bara 2040tti dachaa ol ta'uu danda'a. Qorannoon kun akka lakkoofsa Awurooppaa daataa bara 2016 irraa ka'uun qorannoo gaggeesseen pilaastikiin bara 2016 fi bara 2040 gidduutti lubbuu fayya qabeessa miliyoona 83 addunyaa guutuutti baduuf itti gaafatamummaa qabaachuu akka danda'u tilmaame. Kunis baay'ina jijjiirama qilleensaa, faalama qilleensaa fi saaxilamummaa keemikaala summaa'uu gama pilaastikaan dhufu jedhame. Akka qorannoo kanaatti sadarkaa addunyaatti bara 2016 waggaa tokko qofatti lubbuun miliyoona 2.1 sababa pilaastikaatiin darbee jira. Miidhaawwan kunneen jijjiirama qilleensaa, gaaziiwwan manaa gadi lakkifamuun dhufu, faalama qilleensaa, dhukkuba sirna hargansuu, dhukkuba onnee, keemikaalota summaa'oo, dhibee kaansariifaaf akka saaxilamu gochuun lubbuun qaaliin darbiti jedha. Rakkoon fayyaa dhiibbaa pilaastikaa kun bara 2040tti gara miliyoona 4.5tti ol guddatuu danda'a jedha qorannoon Lancet Study. Keemikaalli pilaastika haaraa oomishuufis gadi lakkifamu miidhaa fayyaa waliigalaa keessaa dhibbeentaa 60 ol ta'a. Addunyaarraa waggaa tokko keessatti pilaastikni toonii miliyoona 400 fi miliyoona 60 akka oomishamus sagantaan kunuunsa naannoo addunyaa ibseera. Kana keessaas toonii miliyoona 200 fi miliyoona 90tti siqu kanneen si'a tokko qofa tajaajiluun gatamanidha. Tooniin miliyoona 19 hanga 23 ta'u immoo kallattiin qabeenya bishaanii fi lubbu qabeeyyii bishaan keessaa kan hubanidha. Oomisha waliigalaa pilaastikaa keessaa harki 75 warreen tajaajila gabaabaa kennanidha. Gataan balfa pilaastikaa kunis harki 46 dirra lafaa irratti raawwata. Oomisha pilaastikaa kana balaafamaa kan godhe ammoo biyyee keessatti bososuu yookaan nyaatamuu dhabuu isaati. Dirra lafaa irratti baay'achuun isaa biyyeen nyaatamee waan hin bososneef biqilaan hidda yaafatee albuuda guddachuuf isa barbaachisu akka hin arganne daangessaa. Lafa oomishaa keessa faca'uunis oomisha xiqqeessa. Bineeldoonni marga dheedanis nyaata isaanii walii yoo liqimsan garaachatti rakkachuun ajjeesa. Lolaa bubbee fi gama adda addaatiin qaama bishaanitti makamuun qurxummii dabalatee lubbu qabeeyyii bishaan mandheeffatan hedduu hubaa jira. Qabeenya bishaanii dirra lafaarra jiru miidhuu bira darbuunis carraa argateen bishaan lafa jalaa summeessuu akka danda'u qorannoon gama kanaan gaggeeffame ni akeeka. Raafama gama kanaan dhufuu fi rakkoo faalama qilleensaa gama pilaastikaan ga'u qolachuufis biyyoonni miseensaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii akka lakkoofsa Awurooppaa bara 2022 qajeelfama dhabamsiisa balfa pilaastikaa mallatteessaniiru. Hojichas akka lakkoofsa Awurooppaa hanga bara 2024tti xumuruuf walii galame. Itoophiyaanis biyya waliigalteen kun ilaallatu keessaati. Biyyattiin gidduu kana balfa pilaastikaa dhabamsiisuuf tarkaanfitti galtee jirti. Itoophiyaatti waggaa tokkotti balfi pilaastikaa toonii 300 fi 80 ol akka uumamu ragaan abbaa taayitaa eegumsa naannoo Itoophiyaa ni mul'isa. Kana keessaa harka 6 qofatu irra deebiin hojiirra oolaa jira jedhame. Itoophiyaan miidhaa pilaastikaan dhufu to'achuuf hammattoo fi tarsiimoo to'annoo balfa pilaastikaa akka lakkoofsa Awurooppaa bara 2024 hanga bara 2034 hojiirra oolu boccee jirti. Bu'uuruma kanaanis manni marii bakka bu'oota uummata Itoophiyaa labsii korojoo pilaastikarraa tolfamutti dhimma ba'uu dhorkuu raggaasise. Labsiin kunis qabiinsa balfa goggogaa lakkoofsa 1383 muraa 2017 jedhuun baheera. Kanaanis amajjii 23 bara 2018 irraa eegalee oomishaaleen korojoo pilaastikaa hojiirra akka hin oolle dhorkameera. Abbaa taayitaa eegumsa naannoo Oromiyaatti daayirektoreetii to'annoo fi hordoffii hojiirra oolmaa seerota eegumsa naannoo obbo Gizaachoo Birmataa balaan pilaastikiin dhufu guddaa waan ta'eef dhorkameera jedhan. Feestaalota baay'inaan warran torturree yeroo dheeraa biyya keessatti naannoo keessatti ta'anii faalama guddaa dhaqqabsiisan kana. Kanaafuu feestaala kan jedhame pilaastika kan jedhame kamiyyuu dhorkameera. Isaan kun hundumtuu tajaajila adda addaa isaan kennasanii wanna biraatiin bakka bu'anii hawaasnis isaanis akka hin tajaajilamne. Dhaabbileen isaan oomishan kunis kanaan booda oomishuu akka hin dandeenye. Bakka isaan oomishan kana immoo oomishoota biraatitti akka jijjiiramu kallattiin adda addaatiin taa'ee jira. Dhaabbileen oomisha kana dhoksanii oomishanii fi gurguranis ta'ee namoonni dhuunfaa murtee kana cabsanii argaman ammoo adabbitu isaan eeggataa himan obbo Gizaachoon.
Namni dhuunfaa qabee argame qarshii 2,000 hamma 5,000tti akkaatuma baay'inuma isaa inni qabesanii kan adabamu. Wanna kana qabee kan argame kan oomishee argame dhaabbata immoo taanaan adabbiin kun dachaa 3 ta'a. Dachaa 3 adabama. Kara 6,000 hamma 15,000 jechuudha. Hamma kanatti dachaa 3 akka adabamu taasifama. Rakkoo inni fidu bu'uura godhachuun fayyaa namaa fi naannoo fi yaadda'uun labsii dhorkii pilaastikaa irratti ba'e isin akkamitti ilaaltume yaada keessan nuuf qooda.